Harka fuunee daawwattoota keenya nageenya keenya lafa jirtanitti sinaa rakkabu jennaa oduu isinitti himna. Mootummaan uummata gidduu wal shakkii uumuun walitti bu'iinsaaf kakaasaa jira jedhan paartileen morkattootaa. Paartileen morkattootaa jaha haala yeroo biyyattii ilaalchisee ibsa waloo baasaniin mootummaan Itoophiyaa uummattoota gidduutti wal shakkii uumee walitti bu'iinsaaf kakaasaa jira jedhan. Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireensi Federaala Oromoo dabalatee paartileen mormitootaa jaha kookasiin paartilee mormitootaa erga mootummaan badhaadhinaa hundeeffame kaasee haalli siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa biyya keenyaa guyyaarraa gara guyyaatti daran hammaataa deemee jira jedhe. Dinagdeen biyyattii gara dinagdee waraanaatti jijjiiramee baajata waggaa keessaa inni guddaan bu'uuraalee misooma adda addaatiif ooluu osoo malu waraanaa fi nagaa kabachiisuuf akka oolu misoomaa fi guddinni irra dibaa ta'uu irra darbee bu'uura akka hin qabaanne taasifamuu ibsaniiru. Itti dabaluun jireenya hawaasummaa biyyattis hojii dhabdummaa, buqqaatii, dadhabbina dhaabbilee hawaasummaa fi tajaajilli addaan cituu roorroon hojjettootaan kan ibsamu ta'uu kaasaniiru. Akkasumas misoomni koriidara magaalaa Finfinneetti hojiirra oolaa jiru jedhames namoota qeerraa buqqisuu fi rakkoo hawaasa diinagdee hamaa fi hiyyummaaf saaxilaa jira jechuun ibsaniiru paartileen morkattootaa. Paartileen morkattootaa kunneen ibsa kennaniin mootummaan biyya bulchaa jiru uummata gidduu wal shakkii uumuun walitti bu'iinsaaf kakaasaa fi akkasumas mariidhaaf kutannoo agarsiisuu dhabee osoo jiru waa'ee haqa ce'umsaa haasa'uun bu'aa hin qabu jechuun himataniiru. Mootummaan keessattuu naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Tigraay, Somaalee, Affaar, kutaalee biyyattii kibbaa fi dhihaa hariiroo gaarii naannolee gidduu fi uummattoota gidduu balleessaa, hafuura jibbaa fi shakkii uumaa, lolaa fi tasgabbii dhabuudhaaf ololaa sobaan uummata kakaasaa jira jedhan. Paartilee kunneen waggaa kumattuu na injifachuu hin dandeessan jedhanii osoo dhaadachaa jiranii wal mari'anna jechuunis ta'e ana jala taatanii haa mari'annu jechuun olola darbee hiikaa homaatu hin qabu jechuun mootummaa qeeqaniiru. Kana malees paartileen biyya bulchuu fakkeessaa dhiisee ofii fi dirree siyaasaa biyyattii bal'isuun marii qooda fudhattoota hunda hammateef waltajjii amanamaa akka mijeessu akkasumas waraana biyyattii keessaa babal'atee akka dhaabsisu gaafataniiru. Paartiin biyya bulchaa jiru tumaaleera mootummaa labsii qajeelfamaa fi dambiitiin ukkaamsaa jira jechuun kan himatan paartileen mormitootaa kunneen akka fakkeenyaattis labsii miidiyaa irratti fooyya'insa dhiyeenyaa kana taasifameera. Fooyya'insi suni tarkaanfii ukkaamsaa mootummaan miidiyaalee fi dhaabbilee mirgoota namoomaaf falmanii daran kan cabsaa jirudha jechuun komataniiru. Dhaabbileen siyaasaa kunneen Koongireensi Federaala Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Paartii Dimokiraatawaa Hibir Itoophiyaa, Sosochii Biyyaalessa Walaayittaa, Madirakii fi kanneen biroos keessa jiru. Adda Bilisummaa Uummata Oromoo haala nageenyaa yeroo ammaa Oromiyaan keessatti yaaddoo ta'eef sababni mootummaa Itoophiyaadha jechuun komate. ABO'n haala yeroo ilaalchisuun ibsa baaseera. Ibsa Adda Bilisummaa Uummata Oromoo akka jedhutti lammiileen Oromiyaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii baqattuu, rakkattuu, kadhattuu ta'anii akka jiraatanii fi daangaan Oromiyaa weerartootaan sarbamee abbaan qe'ee uummanni Oromoo qe'ee isaarraa akka buqqifamu taasisuun kan weerartoota qe'eef qabeenya uummata Oromoo saamuu fi babal'ifannaa lafa Oromoof bobba'aniif haala mijeessaa turee fi jiru paartii amma biyya bulchaa jirudha jechuun komateera. Torban kana gaafa muddee 17 bara 2024 lixa Oromiyaa Wallaggatti Iizii Wallaggaa jechuun humni finxaalessa Amaaraa faannoof jedhee waamu of ijaaree durataa godhatee nama nugusee Waalilliin jedhamuun ibsa kennee of labsuusaa tamsaasa miidiyaa hawaasaa irratti darbeen dhageenyee argineerra jedha. Ibsi ABO'n baase. Oromiyaa keessatti faannoon baay'inaan hidda gadi fageeffatee humna jabaa ta'ee akka ijaaramuuf bara 2019 irraa kaasee yeroo garaagaraatti qondaalonni mootummaa ibsa karaa miidiyaa kennaa turaniin sadarkaa federaalaattis ta'ee bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa fi kan mootummaa Oromiyaatiinis maallaqni guddaan itti bahee deeggarsi jabaan taasifamaa fi tureera jechuun Addi Bilisummaa Uummata Oromoo ibseera. Itti dabaluunis qurxummii balleessuuf madda bishaanii gogsuu jechuun akkuma dhaadachaa turanii jedha. Ibsi kuni paartiin Biltsiginnaa ifatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuudhaan waraana irraa jalaan uummatatti bananii
boombii summaan osoo hin hafin uummata keenya gaaga'ama hamaaf saaxilaniiru jechuun mootummaa komateera. Paartiin badhaadhinaa aangoo siyaasaa afaan qawween dhuunfatan afaan qawween tursiifachuuf jedhanii fintaaleeyyii faannoo amaaraa ofiin jedhu kan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaan tumsi gosa hundaan taasifamuuf Oromiyaa daangaa naannoo amaaraa wal daangessu cufarratti akka ijaaran adda bilisummaa Oromoo karaa caasaa koo mirkaneeffadheera jechuun ibsa baaseera. Abaawoon uummata Oromoo dhiibbaa fi dhiittaa yakka waraanaa jalatti miidhamaa tureef jiruu fi uummanni Oromoo biyyoota ollaa fi bakkoota adda addaa jiran sagalee akka ta'aniifis waamicha dhiyeesseera. Dhimma kanaan wal qabatee gama mootummaa Itoophiyaatiin wanti jedhame aga oduun kun qophaa'etti dhagaamne. Itoophiyaatti aangawoonni dhiittaa mirga namoomaan himataman aangoorra akka kaafaman Ameerikaan gaafatte. Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti ambaasaaddara haqa yakka idil addunyaa akka ta'an Beet Van Shaak mootummaan Itoophiyaa aangawoota dabalatee qaamolee waraanaa dhiittaa mirgoota namoomaa keessatti hirmaatan aangoorra akka kaasu gaafatan. Ambaasaaddar Van Shaak daawwannaa Finfinneetti taasisaniin booda ibsa miidiyaaleef kennaniin qorannoon guutuu hanga gaggeeffamutti qaamoleen kanneen eeyyama bulchiinsaan aangoorraa akka kaasu yaada dhiyeessaniiru. Akkasumas mootummaan federaalaa dhiittaa mirga namoomaa raawwatameef ifatti beekamtii akka kennu gaafataniiru. Wixinee labsii akka ce'umsa Itoophiyaa irratti ministeera haqaa waliin kan mari'atan Ambaasaaddar Van Shaak adeemsa haga ammaatti Itoophiyaa keessatti mul'ate kan jajjabeeffamu ta'us dirreen siivilii dhiphachaa dhufuu fi dhiittaa mirga namoomaa keessattuu naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti dabaluu hubanneerra jedhan. Namoonni adeemsa haqaa keessatti hirmaachuu fi bilisaan dubbachuuf nageenyi itti dhaga'amuu akka qabu eeruun walabdeen biyyattii keessatti itti fufee jiru kun haqa ce'umsaa hunda galeessa ta'ee rakkisaa akka taasisu himaniiru. Mootummaan Itoophiyaa waajjira abbaa alangaa addaa hundeessuu fi adeemsa dhugaa himuu dabalatee tumaalee seeraa haqa ce'umsaa ilaaluuf kaayyeffatan 5 akka dhiyeesse ibsuun tattaaffiin kun jalqabbii baay'ee jabaadha jechuun ambaasaaddar kun dinqisiifataniiru. Seerri kun akka waliigalaatti haala gaariin wixinameera. Galtee kanaaf immoo biyyoota akka Kolombiyaa, Afrikaa Kibbaa, Ameerikaa fi Awurooppaa irraa qoodaa fi muuxannoo fudhatamuunsaa waan jajjabeeffamudha jechuun ambaasaadarri kun kaasaniiru. Haa ta'u malee iftoomina adeemsa mana murtii waraanaa amma jiru laalchisee yaaddoo qabanis ambaasaadarri kun kaasaniiru. Eenyu yakka kamiin akka himatame yookaan murtiin irratti murtaa'ee hin beeknu jechuun iftoomina guddaa qabaachuun barbaachisaa ta'us ambaasaadarri kun kaasaniiru. Imaammanni haqa ce'umsaa Itoophiyaa eebila bara 2024 mana maree ministeerotaatiin raggaasifamee miidhamtoota sarbama mirga namoomaa waldhabdee seeneffamaa fi miidhaa yeroo adda addaa biyyattii keessatti raawwataman furuuf qajeeltawwan ijoo kaa'eera. Finfinneetti dhaabbileen barnootaa leenjii teknikaa fi ogummaa 82 ulaagaa qulqullinaa ministeerri barnootaa baaseen guunnee jedhaman. Kolleejjiiwwanii fi dhaabbileewwan barnoota leenjii teknikaa fi ogummaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman 82 sadarkaa gadi ta'uun abbaan taayitaa leenjii hordoffii qulqullinaa barnoota magaalaa Finfinnee beeksiseera. Abbaan taayitichi haala madaallii barnoota leenjii teknikaa fi ogummaa irratti kaleessa qooda fudhattoota waliin mari'adheera jedhe. Haaluma kanaan abbaan taayitichaa dhaabbilee barnoota leenjii teknikaa fi ogummaa magaalittii keessatti argaman 261 irratti sakatta'iinsa taasiseen kanneen keessaa 82 sadarkaa gadi aanaa qabaachuudha kan mirkaneesse. Abbaan taayitichaa qulqullina barnootaa eegsisuuf qooda fudhattoota waliin qindoominaan hojjechaa akka jiru ibsuun dhaabbilee ga'oomsuu cinaatti kanneen sadarkaa barbaadamu hin guunne irrattis tarkaanfii akka fudhatamu kaaseera. Har'a balaan ibiddaa magaalaa Finfinneetti mudatee qabeenya irratti miidhaa qaqqabsiiseera. Magaalaa Finfinnee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kooyyee jedhamutti balaan ibiddaa mudatee ture. Balaa abiddaa mudate sanaan manni ibidditti qabate miidhaan irra ga'us osoo kana caalaa miidhaan geessisiin tumsi hawaasaa naannoo sanaa jiranii fi hojjettoota ittisa balaa ibiddaa magaalichaa waliin to'atamuu danda'eera jedhe kominikeeshiniin magaalichaa. Itti dabaluudhaanis ka'umsi balaa sanaa maal akka ta'e qoratamaa jiraachuu kaaseera. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz lafa kaaree meetira 50,000 hin misoomne investoroota irraa deebifadheera jedhe.
Kaabineen mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz lafa kaaree meetira 50,000 hin misoomne investoroota irraa gara baankii lafaatti deebisuu beeksiseera. Kaabineen pireezidaantii naannichaa Ashadlii Hasaniin durfamu investmentii magaalaa bu'aa qabeessa taasisuuf abbootii qabeenyaa damicha irratti hirmaatan hojiitti seensisuuf kanneen lafa fudhatanii hojiitti hin seenne irrattis tarkaanfii fudhatamaa akka jirudha kan ibsan. Akka odeeffannoon waajjira kominikeeshinii naannichaa agarsiisutti yoo ta'e abbootiin qabeenyaa lafa investimentii magaalaa fudhatanii akkaataa walii galteetiin hin misoomne jiraachuu isaanii irratti xiyyeeffannaan kennamee irratti mari'atameera. Dabalataan abbootiin qabeenyaa lafa investimentii magaalaa fudhatan 80 ol yeroo gabaabaa keessatti gara misoomaatti akka seenan kaabineen naannichaa dhaameera. Yeroo jedhame keessa gara misoomaatti yoo hin seenne tarkaanfii akka fudhatamus kaabineen mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz ibseera. Soomaaliyaan loltoonni Itoophiyaa ergama nageenyaa gamtaan Afrikaa baatii dhufuu biyya isheetti bobbaasuu akka irratti hirmaataniif eeyyamteetti. Loltoota Itoophiyaa ergama tika nageenya gamtaa Afrikaatiif ji'a dhufu keessaa Soomaaliyaatti bobbaafaman simachuuf banaa ta'uu mootummaan Soomaaliyaa ibseera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa aangahaa Soomaaliyaa maqaasaa akkan eeramne gaafate akka baasetti taanaan Soomaaliyaan loltoota biyyoota ergama kanaaf bobbaafaman 4 Burundi, Kenya, Jabuutii fi Yugaandaaf ramaddii fi qooda kennuu raawwachuun eeruudhaan loltoota Itoophiyaatiifis ramaddii kennuuf irra deebiin ilaalaa akka jirtu addeesseera. Oduun kun kan himame waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti torban darbe Ankaaraatti taasifamee hordofeeti. Waliigaltee handaara galaanaa argachuu dandeessisu mootummaa Itoophiyaa fi Somaalilaand waliin jalqaba amajjii 2024 keessa taasifame hordofuun walabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumamuun isaa kan yaadatamu ture. Walabdee sana hordofuun Soomaaliyaan loltoota Itoophiyaa ergama gaanfa Afrikaatiif gara biyya isheetti bobbaafaman kan hin simanne ta'uu ibsitee turte. Waliigalteen tibbanaa gidduu galtummaa pireezidaantii Tarkiyyee Rasiib Xaayib Erdo'aaniin Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti uumame hordofuun Soomaaliyaan murtee kana irra deebiin ilaaluuf akka jirtu aangawaan Soomaaliyaa sun miidiyaa sanatti himeera. Waliigalteen Ankaaraatti raawwatameen biyyoonni lamaan daangaa fi birmadummaa walii akka kabajan ibsanii ture. Loltoonni Itoophiyaa kaayyoo Al-Shabaab fashaleessuuf Soomaaliyaa keessatti gatii kaffalaa turuu dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyaat Geetaachoo kana dura miidiyaa mootummaaf ibsaniiru. Manni maree ergama nageenya gamtaa Afrikaa walgahii kamisaa darbe taasiseen Al-Shabaab loltoota ergama gamtaa Afrikaatti haleellaa raawwachaa jiraachuu ibsuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ergama kana maallaqaan akka deeggaru gaafateera. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabna turtii gaarii isin jenna.